miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa hin jiru Bujii irra Boorana irra agaa Harargeetti irra agaa Wallaggaatti Wallagga irra agaa namni qawween dhahin hin jiru bar gaafa inni filatame ispeeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beektaa namni dhukaase bar gammachuu guddina dhukaasuu qofayyuu miti ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e inni viizhinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiirami Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatati. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti intiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e namni kamu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dr. Abiy kun Oromoo miidhaa jennu dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e mormiinis ka'e akka inni aangoo irraa bu'us godhame eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa isa karaa nagaatiin dorgomu isa afaan qawweetiin lolu kamtu dhaqee achi qabata innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizee dhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera inni mormuu maal gochuu qaba ture akkam gochuu qaba ture jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ila maal seete beektaa guyyoo awwakkush naakkush jetti jarri waltuufi rakkoo hamaan kan jiru warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaan Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikoolojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yeetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti maal anjira gubbaatti yaa galaanetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erga nu daangeessani barii turee bulbul farda badii caalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erga nu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kun amma suura ka'e san farda hatame beektaa eentati namicha nami hattuu humnaan qotee bulaa irraa fudhate beektaa ijoollee
Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Siisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beette siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beetta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensii qaba beetta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki biga waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miiccee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofnee nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta warri miliki leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaase minni yaw wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemtu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu namoonni siidaan kun kajigani jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka Oromoo fardi kan Oromoodha akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami akkan biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke akkan Minilikitiif yakkamaa moo oh my god ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni barsanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalimti ni gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa yakkamaan beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanniin isa kasiidaan isa beeta mangisto kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate imma maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama antini nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beetta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee
mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhumirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Minilik difeen godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti. Yookaan Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo. Yakkamtoota yaa. Amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinamu. Maal beeku abbootii isaanii yakka sana dalaga miti. Qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa wani naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu hin baha gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaatte akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanna. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirbi tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Sirba Hacaaluu